Seenaaddaa isinii mufdeem hanga xumuraan hordofa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Guyyaa tokko naggaatichi tokko jireenya kiyya guutuu keessa akka sareen beeku jedhe. Hiriyoota isaatiin an jireenya kiyya guutuu keessatti nigidii keessa waggaa dheeraa ture garuu guyyaa tokko waan dalge irratti kan sareen beeku jedhe. Wayita kana hiriyoonni isaa isa ajabsiifatanii akkamitti jireenya keessatti nigidii keessa jiraatee umurii kan kee guutuu osoo naggatti turte akkamitti kasaruu dhabde jedhaniin. Eeyyan kasareen beeku jedheen. Kun ammoo muhaal abada waan ta'uu hin dandeenye nus nama nu jiraniin erga akkas taate nu ammaaf semanaa jiru chaalenjii tokko sii kennaa jiraniin chaalenjii sun maalidha biyyi inni jiru biyya shaamii keessa jira biyya shaamiitti timira fuudhiiti deemee biyya iraaqiitti timira gurgure maaf jennaan biyyi iraaqi biyya timiraan beekamtu biyya timira keessa gahuudha yoo ati timira biyya shaamiitti fuudhii achi fiddee achi gurgurtee irraa tarraftee yookaan immoo irraa bu'aa argattee galte dhugumatti jireenya kee keessatti kasartee jirtu jedhaniin hayyee marhabaa jedheeti timira gaala ofii irra fe'ateeti gara biyya shaamii gara biyya iraaqii qajeele biyya iraaqii ga'u seensa biyya irratti ummanni wayii karaarra fiigee daandii deemuu barbaadaa jira ummata kana waameeti ilaa ina jedhee gaafate eessa deemaa jirta jedhee gaafate intala mootii takka ture intala mootii jedha warqiin yookaan immoo meetiin miini mormaa jalaa bade isiisanii mi'a barbaadu fasii achi fiigaa jirra sanii gara bosonaa deemaa jirra jedhaniin bira dabaran ammallee inni gaala ofiitii fi timira ofii oofatee karaa bu'e erga xiqqoo jedhanii ummanni bira dabare kunniin fiigaatti deebi'eeti maa deebitarree jennaaniin imalli deemaa jiru dheeraadha siinqiin barbaachisaa saniif waa bitachuudhaaf dachaane jedhaniin maarree kun timira fidee dhufeera timira qaba timira keenya irraa bitaa jedheen marhabaa jedhanii timira biyya shaamiitii fide irraa bitaniiti gara imala ofii deebi'an gidduma kanatti mootiin biyyaa namni tokko biyya shaam irraa timira fideeti biyya keenya biyya iraaq keessatti timira gurguratee dhagahe namni kun seera jala ooluu qaba seeraan gaafatamuu qaba qabaa naa fidaa jedhanii jedhee mootiin ajaja dabarse wata kana wataaddarri biyyaa namicha kana qabeetti gaala isaa wajjin gara mootii dhiyeesse mootiin eessaa dhufte jedheen biyya shaam dhufe maaf dhufte timira fidadhee timira gurgurachuu dhufe jedheen timira gurgurachuu dhufe jedheen akkamitti dhufte akkamitti biyya timira keessa gahu keessatti timira fidee gurgurta jedhee gaafate akkitti dhufe seenaan dheeraadha si ibsu jedheen ayyee marhabaa naa ibsi jennaan biyya keenya keessatti biyya shaamitti hiriyoota ishee takka wajjin wal mormanii turre jedheen maalirratti wal mormatan jennaan ani jireenya kee guutuu nigidii keessa jiraadhe osoo daldalu as ga'e daldala keessa guyyaa tokkollee kasareen beeku jedheen wayita kana immoo isaan nama morman akkamitti kasaruu hin dandeenye namni akkamitti dalagaa seenee akkamitti kasarre dalagaan tokko yoo namatti hin tolle yoo tokko namaan milkaa'ee kabiraa eegalan ati akkamitti kasaruu dadhabdiranii nama morman eeyyan kasare jedheen ergasii ammoo isaan chaalenjii naa kennaniiti biyya timira itti ga'u dhaqiiti deemii timira achi gurguri yoo timira achi sirraa bitanii irraa atarraftee yookaan immoo irraa bu'aa buufattee galtee jette dhugumatti kasarteen beektu nan jennaan timira fidee dhufee biyya keessa fidee asii gurguradhee jedheen wayita kana mootichi akkaan ajaa'ibsiifateeti ati akkamitti jireenya kan kee guutuu keessatti nigidii keessa jiraate akkamitti kasaruu dadhabde jedheen isaallee ammas seenaa biraa himaaf namichi kun seenaa addaa seenaa wallaahi namatti tolu seenaa onnee namatti tolu wallaahi isa himeef wayita kana ani jireenya kee keessatti wanni kasaruu dadhabee fi yookaan immoo wanni kasaruu dhabaadhee fi abbaan kee daa'ummaan irraa du'e jedhe yatiima ta'ee guddadhe jedhe haadha tiyyatu na waliin xaaree na kadhatee na waliin beelofte kiraan baada dhigdee na guddifte jedhe ergasii na guddiftee ammoo an guddadhee booda haadha tiyyatan ofii kiyyaa kaddameenii bu'aa isiin yookaan immoo jizaa isiin narraa qabdu sun akka dandeenyiin kafalaaf jedheeti haala tiyya kaddamaa ture hanga isiin narraa duutee daaraa biyya tanarraa deemtu guutuu isii kaddameeti wajjin jiraachaa ture jedhe haati tiyya tun gaafa du'aaf deemtu yeroo duutti dhiyaatee du'aa naa goote jedhe yaa ilma kiyya naan jette jireenya kan kee keessatti wanti ati harkaan qabde kulliin haa barakattu dalagaan ati dalagde kulliin haa barakattu kasaara rabbi sin agarsiin kasaaraan sin tuqinnaa jette jedhe rabbiin intala mootii sittaa fuudhu naan jette jedhe sadaffaa mallee harki kan kee yoo akka tasaa gara lafaallee gattafi jettee harkaan keetiin lafa ol deebite warqee cumbadhu ol deebi naan jette jedhe wayita kana namichi kun namticha mootii kana ta'u osoo agarsiisaa jiru harkaan taf jedheeti lafa warqii intalti mootii gattee uummanni sun gubbaa isan asumaa lafa ol fuudheeti mootiin mul'ise wayita kana mootiin akkaan ajaa'ibsiifatee hayyee erga kana taate intala qaba intala gaarii qaba intala tiyya san mari'achiisa yoo isin tole naa jette intala tanarraa fuuta si fuusaa jedheen marhabaa jedheeti mari'achuu deeme mari'ateeti intalaa walii galaniiti itti fuusise yaa obboleeyyan asirra maal baranna
du'aayin haadha hangam nam milkeessi, du'aayin abbaa fi haadha hangam nam milkeessi. Kanaaf rabbiin mirga ofiitti yookaan ammoo aangoo ofiitti aanseeti wa'budullaha walaa tushrikuu bihi shay'an wabilwaalidayni ihsaana. Rabbii tokkichatti waan dabalina isa tokkicha gabbaara erga nuun jedheen booda haadhaa fi abbaa keessatti illee tola waan nuun jedhe. Kanaaf seenaa kanarraa waan jabaa akka barattan abdiin qaba. Oroon haadhaaf abbaa rabbii isinirra umriin ka'ee jedhe isaan kaddamadha, isaan irraa du'aa fuudha. Irra hedduun namaa har'a isin addunyaa kanarratti argitan namni sadarkaa gurguddaa geemarti isaa itti siixee mallattoo milkaa'ina isaanii yoo gaafatte du'aa haadhaaf abbaa isin jedhe irra hedduun isaa ka gara biizinesiitiin milkaa'ee jira. Gara wanta garagaraa namni milkaa'e du'aa haadhaaf abbaati akka ta'e ragaan guddaan kana jechuudha. Kanaaf waan guddaa kanarraa barattan abdiin qaba. Kutaa biraa qabadhee akka isin deebi'uuf. Wassalaamu alaikum warahmatullah.